rifeensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jira. Rifeensa isaanii, kophee isaanii, uffata isaaniitii fi waan isaanii wal qabatu jedhameetiin miidiyaa kanarratti wanti odeeffamu kuni dhugamoo kijiba laata? Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaalla. Namni Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jaalattu kijiba isaanirratti odeeffame kana na wajjiin mormiitiin dhugaa jirtu nama keessa akka seenu sirriitti viidiyoo kana sheer godhaatiin namoota hedduu biraan gaha. Jalqaba rifeensa Nabii sallallahu alaihi wasallam jedhameetiin wanti haasamu kun irratti ulamaa'iin maal akka jedhan akkasumas barakaan islaamummaa keessatti ni jira moo hin jiru waan jedhu haa ilaallu. Jalqaba Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam wanti isaanii wal qabatu hunduu barakaa qaba. Hancuuffi isaanii, rifeensi isaanii, qaamni isaanii, wanti hunduu wanti isaanii wal qabatu waan barakaa qabudha. Ittaan suudhaani har'a rifeensi isaanii jedhameeti wanti haasamu kun jira moo waan hin jirre laata? Yoo kan hin jirre ta'e garam nama geessa waan jedhu haa ilaallu. Aalimni hadiisaa beekamaan Sheek Imaam Naasir ad-Diin al-Albaaniin kitaaba isaanii at-Tawassul jedhamee ka beekamu keessatti dhimma kanarra dubbataniitiin maal jedhanii rifeensa Nabi Muhammad uffata isaanii, kophee isaanii, waan isaanii wal qabatu jedhameetiin wanti haasamu kun wanti hunduu hin jiru faqad fuqidat jedhanii dhabamee jira, badee jira, wanti tokkollee hin jiru jedhan. Ittaan suudhaani ragaa sirriidhaan rifeensa nabiyyiidha, kophee nabiyyiidha, waan isaanii wal qabatu jedhameetiin mirkaneessuun hin danda'amu jedhan. Kanaaf ragaan sirriin rifeensi nabiyyiidha sallallahu alaihi wasallam yeroo kenna kanatti ni jira jedheetiin ibsu hin jiru jechoo. Erga kan hin jirre ta'e waan kana rifeensa nabiyyiitti sallallahu alaihi wasallam jedhaniitiin barakaaf jedhaniitti fayyadamuun, ofit dibuun, wantoota garagaraa ittiin raawwatuun, dhunganchuun, waan nabiyyi jedhaniitiin yaadaniitiin barakaa ittiin barbaaduun shirkitti nama geessuu danda'a jedhan ulamaa'iin. Sababa kanaaf irraa fagaadhu. Rifeensa nabiyyiiti jettee namni sheer godhisiin jedheef jecha waliiga sheeriin godhin. Rifeensa nabiyyiiti jettee ittiin barakaa barbaade jetteetiin ofit dibuuf hin deebiin. Ulamaa'iin hin jiru jedhanii jechoo. Sababa kanaaf irraa fagaadhaa. Eeggadhaa. Kijiba akkanaa kanarraa fagaadhaatiin ragaa qulqulluu qofa jira deema. Barakaa yoo ka barbaaddan ta'e hadiisaa fi qur'aana nabiyyii sallallahu alaihi wasallam qabadhaa. Kana qabachuun jireenya keenya keessatti barakaa nu seensisa. Kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadhakkara ulul albaab. Qur'aanni guutuun isaa barakaadha. Barakaa yoo ka barbaaddan ta'e qur'aanaaf hadiisaan barakaa barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.